Asirratti waaqeffannaa fi irreechi adda adda jechuudha. Irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Waaqa dhaqxee galateeffatta. Akkamitti waaqa galateeffatta waaqaan galateeffattu adda ta'uu danda'a. Si keessa jira. Namoonni irreechaa fi amantii wal qabsiisan jiru. Irreechi mataamti isaayyuu amantiidha kan jedhan jiru. Isa kana mee wal bira qabaati yaada ammaas utubaati naa deebisaa. Yoo dhugaa dubbatne laalle amantii fi aadaayyuu lafatti gargar baasan nama dhiba. Maaliif hoo jenne Oromoon yerootti irreeffatu fakkeenyaaf yeroo fuudhaa heerumaa irreecha qabata irreecha qabatee waaqa kadhata yeroo gumaa yeroo araaraa irreecha qabatee wal araarsa kana aadaa moo amantiidha jenne. Inni lammataa immoo irreechi kun mallattoo Oromoon ittiin uumaa fi uumama isaa qabatu coqorsa yookiin immoo marga jiidhaa yookiin immoo daraaraa qabateetu waaqa kadhata. Kun waaqa kadhachuun aadaadhas amantiidhas kana haaluu hin dandeenyu. Yoo amantii ta'e waaqa hoo sabni hundumtuu itti amana kan kiristaanaas haa ta'u kan islaamaas kan waaqatti hin amanne hin jiru kan waaqa hin kadhanne hin jiru. Yoo akka Oromootti akka Oromoon kadhatu waaqa yoo kadhatan iddootti faallaa ta'e mul'ataa hin jiru.